Namni waan hin beekne hin jaallatu. Waan hin beeknes tasumaan barbaadu. Bakka hin beekne hin hawwan jedhama. Nama biyya kanatti dhalateef raacha yoo laatte waan nyaatu sitti fakkaata. Lammiin raacha nyaachaa guddate buddeena lagata. Namni buddeena bares raacha nyaatu. Waan barre barbaanna, waan barres jaallanna. Gaarii barre akka gaachanaatti qabachuun barbaachisaadha. Waan dhimma baasu dhiisuu hin qabnu. Garuu gochoota nu godhoomsanitti gaguu hin qabnu. Jijjiiramuuf waa jijjiiruun dirqama. Hamala hamaa ammattee nama gaarii ta'uun hin jiru. Yeroo baay'ee waan barbaaddu argachuuf waan barte keessaa ba'uun dhimma filannoo miti. Atileetiin warqee mormatti dirachuu fedhi ganamaan ka'ee qorra keessa fiiguu danda'uu qaba. Hirriba isaa rafee warqee argachuu kan danda'u yoo abjoote qofaadha. Qarshii argachuu feenaan dhama'ee hojjedhu. Dhamaatii malee malli ittiin qarshii argachuu dandeessu hawwiidha. Hawwiitii haafasa. Waan feetu argachuuf waan hin feene gochuu qabda. Joortee jiraatta yookaan jooraa jiraatta. Egaan filannoon kan abbaati.